Badhaasni fi beekamtiin Odaa Award saglaffaan. Yesterday when I came, I see this, I can't believe. Amma lubbuun koo darbuu saba kanaaf waan danda'u nan godha. Addis Ababa nyaiwele samani lambemane manota. ብሔረሰብ ተጫዋች የሆኑ ለካ እንታያለን የሚል ነገር ይመጣል። These are my children. ወንቱኮ ሃሎራኮ አከስማስ ነገለቴፈዳ Adaa bareeda qabna injiru kakeenya gituus. Can you please clap your hands together for Ethiopia, please? ፍቅሩን ጸጋውን አንድነቱን ሰጥቶን ሙዚቀኛም ነህ ድምጻዊም ነህ። Alhamdulillah Arablalamina akatano bilamari minyanda. Karri jannataw yo obsite malesi imbanamu. All Africa is happy. What this type of awards can contribute for artists? These are my brothers. ሰው ሲያመሰግነኝ አይቻል። Artiin waan guddaa qaba. Egaa saba kanaaf jechaan qabu iddoo deemnutti jaalala isaa nu laatutti har'a nu ga'e. Irreecha xiqqaan argaa jira. Ayyee. Baay'ee nama gammachiisa. Awardiin akkasituu baay'atanii. Namni seenaa hojjete badee nafu. Are you involving in art? Warra biyya diigutuun ta'e warra biyya ijaaru ta'uu qabna. ወላይታን ሙዚቃ በጥበብ ገምዶ ያስተዋወቀ must be continued. Very nice, very beautiful. Agam turtu hayya naga hayye baga ittiin isin ga'e akkamitti ilaaltu guddina aartii Oromoo kana xiyyeeffannaa argate kana akkamitti fudhattu isin? Baay'ee nama gammachiisa dhugaa. Aartiin Oromoo guddachaa deema malee akka duriin ta'u. Kuula bareedaa kana akkamitti ibsita waan kana? By the way bakka kana kan argitu abbaa gadaan jiraas bira. Yoos guddataa jiraas. Abbaan gadaa jiru Jiru abbaan gadaa. dhugaa keetii Akkuma jiru. kallacha isaanii wajjin. Kallacha isaanii wajjin. Hayyee. So uffata aadaa gujii isa aadaa sanirraa kaanee Hayyee. isa ammayyeessinaa kan itti hojjenne. Waaddiiwwan akkanaa kunniin bifa biraatiin illee babal'achuu qabu. Oromoo babbareedee akkasitti uffatu gidduutti argamta maal isin dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Hayyee. Irreecha xiqqaadha baay'ee. Irreecha xiqqaan argaa jira. Irreecha xiqqaa. Irreecha xiqqaan argaa jira. Hayyee. Baay'ee nama gammachiisa. Mee sirba tokko kan jaalatta wayiin haa jedha. Adaa bareeda qabna. Injiru kakeenya gituus naa bareeda qabu. Injiru kakeenya gituus meeshaa faaya Oromoo kumni deembitu. Wow. Hayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota AMN+ akkam jirtu nageenyi badhaadha. Kun qophii ogaartiiti. Awwaardii Odaati. Odaa awwaardii kanaan egaa namoota baay'eetu irratti argamee jira. Afrikaa irraa akkasumas Itoophiyaa akkasumas immoo namoota sirbitoota weelliftoota keessattuu aartiiwwan adda addaa keessatti gahee guguddaa qabantu irratti hirmaatee jira. Hirmaannaa kana maal akka fakkaatu jiinanus waaqoo kan isin ga'u ta'a. Badhaasaaf beekamtii kanarratti immoo biyyoota Afrikaa 14 irraa asitti argaman kan irratti hirmaatan ta'u isinis gaa hirmaannaan kun maal fakkaata eentu badhaasa kana argata kan jedhu hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turuudhaan akka hordoftan gamanuma affeerraa keenya kabajaatti eessayyuu deeminaa nu wajjin tura. Duraan dursa uummanni Oromoo baay'ee si jaallata. Nullee akka miidiyaa baay'ee si jaallata. Asitti argamuu keetii maal si dhaga'a? Egaa saba kanaaf jechaan qabu iddoo deemnutti jaalala isaa nu laatutti har'a nu ga'e. Kanaaf saba Oromoos saba Itoophiyaa hunduma isaanii baay'een jaalladhaanii an jalqabaa kaasanii kan na guddisan aartii irratti saba kanadhaadha. Anaaf amma lubbuun koo darbutti saba kanaaf waan danda'u nan godha. Har'as natti toleera. Egaa Odaa Awardii jalqabama kaasee nunis keessa turre. Fiilmii keenya Saamaloon marsaa 5 dorgomee ture. Marsaa 4 immoo akkas injifatee ture. Kanaaf warra jalqaban gorsa laachaa turan keessaas tokkodha. Gaafa bashaatuun jalqabdus jajjabeessaa turre. Kanaaf wanti kun baay'ee guguddachaa dhufeera. Baranammoo sadarkaa akka Itoophiyaattis darbee immoo akka Afrikaattis namoota baay'ee waamaa argatee fi kun Oromoofis qofaatu hin ta'in akka biyyattiittis madda galiidha. Kana qofaas miti. Bakka Oromoon iddoo akkasitti sin bareeda seeduufis nu ibsaa argatee fi sagantaan kun baay'ee sagantaa bareedaadha.
Oromoon akkasitti miidhagee waan ofii barbaacha bakka tokkotti wal ga'uun isaa guddina aartii Oromoo akkamitti ibsa? Aartiin Oromoo amma eessa jira jennee tilmaamuu dandeenya akka nama aartii keessa jirutti? Dhugaa dubbachuuf aartiin Oromoo artistoota Oromoo beektaa nunis gaafa jalqabnu weellisuus badhaafamuu adeemti kan hojjechaa ture. Gadadoo meeqa keessatti mana hidhaa keessatti taa'es sirbaa ture inni fiilmii hojjetus akkasumadha. Baran ammoo akkas dhufeedha hojjettee taa'aa jedhamee waa sii laatama. Waan sii laatame sun maallaqa ta'uu baatus siif garuu kireeditiidha. Muuziqaa kana gaafa hojjetu weellisaan kun sirba kanaan jaalatamtee kana gaafa sii laatamu ijoollee keessa ergaa dabarsita. Waggaa dhufanii fi mucaan keessi gaafata kun maalidha gaafa siin jedhu kana kanaan badhaafameedha. Mucaa keettis immoo jaalala aartii tooraa deemtaa jechuudha. Akkasuma immoo cheenii gochaa deema gattee fi artistoota Oromoofis carraa guddaadha. Kireeditii gaafa lattuu fi artistoota keenya immoo beektaa kanaan duras qabsoo baay'ee irra darbanas gaarii dhugatee fi isaaniif wanti kun haaraa miti garuu haa ta'us malee waan dandeessuuf fayyaadhaanii gaafa faarfantu gaariidha. Erga duunee booddee dhufanii ho'isuun faayidaa hin qabu garuu hojjetteetti taanaan kun gaariidha jabaadhu itti gaafa ol jabeessinu isa buruufis immoo haamlee homaa gaafa badhaafamtu immoo hojii qulqullinaa fiddee akka dhuftuuf kompitishinii guddaa magatteef hundumaaf bareedaa yaada. Muuziqaan keenya guddachaa gaariidha. Warra dagatamanis warra fiilmis warra fakkiifaas warra maalisitu immoo keessatti makatanii kun gaarii ta'a sarraanfatamis kaasuudha. Aartiin jechuun sarraanfatamaa dhufes immoo kaasuu qabaa irra. Fiilmii hojjennee namni ilaallu taanaan isa boriifis haamlee illee argattu. Har'a fiilmii kana irratti immoo dhuftee kompitishinii uumtu taanaan boriifis fiilmii kana hojjechuuf haamlee ni dhabda. Kanaaf waan akkasiis kaatagoorii akkasiis tutti dabalanii gaariidha yaada. Naatee galatoomne. Maqaan koo Masarat jedhama. Kana dhufee Adaamaarraayi. Masarat eenyu? Damsee. Walitti dhufeenyaaf obbolummaa cimsuudhaaf baay'ee shaggaa waan ta'eef baay'een gammada. Wanti akkanaa uumamuu isaatiin waan duraan jiru saddiisnee amma akka haaraatitti of beeksisaa of barsiisaa waan jirruufu tan gammada. Milkaa yeroo gaarii qabaadhu. Maqaan kiyya Boontaa Sanwaariyoon jedhama. Arsii Lixaarraa dhufe. Qophiin akkanaa uummata keenyaaf aadaa fi duudhaa guddisuu irra akka biyyaatti qofa osoo hin ta'in akka addunyaatti Oromiyaa beeksisuu irratti irra caalaa bakkee fudhata jedhee yaada jechuudha. Sabboonummaa fi Oromummaan yoo sitti dhagahame akkanatti uffata kee aadaa duudhaa kee agarsiisuuf yaalta jechuudha. Wanti hundu bareedaadha. Arsoomni qorsama bareeda galatoomni. Fayyada. Uuman ganamaa dhuguma bashaan duraan mallee uuman ganamaa sii bira nu haa dhaabbatu. Akkatti miidhagdanii bashannantanii waa wal biratti argamtan. Egaa wal qixxeessinaa bulu nama waliin bulu nama waliin oolu nu haa godhu. Biitti roobaa nagee gadaan quufaa gabbisu. Okay, my name is Tatiana Messi. Maqaan koo Taatinaa Meesiin jedhama. Itoophiyaatti imbaasii maaliirraan dhufe. Weelliftuu beekamtuu fi jaalatamtuu biyya keessanii uumuu isaan gaariin badhaasaa fi asitti argamuun miira akkamii sitti uume? It is very nice to see Afrikaanonni iddoowwan akkasitti walitti qabamanii arguun baay'ee nama gammachiisa. Qaama beekamtii fi badhaasa guddaa hojiiwwan muuziqaa irratti haala kana fakkaatuun Afrikaanotaaf qopheesse galatoonfachuun barbaada. Qophii guddaa akkanaa qopheessuuf kun iddoo filatamaadha jedhee yaada. Guddina magaalaa Finfinnee gama waltajjii gurguddaa guddina aartii fi walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa cimsuu wajjin wal qabatee akkamitti ilaalta? Odaa to recognize musicians. Dhaabbanni badhaasaa fi beekamtii Odaa muuziqeessitootaa fi artistoota hojiiwwan isaanii garaa garaatiin beekaman badhaasuuf Finfinneen iddoo filatamtuudha. I've heard that the very great and famous singer Omo Sangari is baay'ee gaariidha. Badhaasonni akkasii bu'aa akkamii qabu jettee yaadda? Baay'een ittiin boona. Biyya koo maalii bakka buutee obboloota keenya Afrikaanota gidduutti argamuun ishee na gammachiiseera. Africans, friends, brothers and sisters. Biyya isheetti haadha dhalootaa jedhamti. Hojii uumuudhaan rakkattoota gargaaruu fi dubartoota ga'oomsuun beekamti. Muuziqaawwan isheetiin dhiibbaa dubartoota irra ga'u mormuun jijjiirama uumuun sagalee taateerti. Ga'ee haadholii taphattis. Ergaas Finfinnee dhuftees iddoowwan 9 daawwatteerti. Hedduu jaalatteerti. Daqiiqaawwan ishee badhaafnu irra geenyeerra. Omoo Sangaarii dhalattuu biyya maaliiti? Simbira weedduu waasuuluu jedhamuunis beekamti. Muuziqaawwan ishee onnee kan ho'isan yoo ta'an aadaa fi duudhaa hawaasa waasuuluu sirbootaa fi shubbisootaan
ibsiteerti. Muuziqaan ishee sadarkaa cabeensa hawaasummaa dubartootaa gadi fageenyaan ibsa. Bara 1990tti albaama mata duree Musulu jedhamu gallakkifte. Hiikkaan isaas dubartoota jechuudha. Albaamichi sagalee jabaa fi walaloowwan humna cimaa qabuun dhimma kabajamuu dhabuu walqixxummaa dubartootaa, bu'aa bahii hojii irratti dubartoota mudatu akkasumas dhimmoota dubartootaa fi daa'immaniin wal qabatan dabarsan irratti hubannoo uumeera. Hanga ammaatti albamoota dhageettii guguddaa gonfatan 10 ol maxxansiifteerti. Uumuu Saangaarii muuziqeessituu Afrikaa gameettiidha. Aadaa hawaasa Waasuuluu daangaa malee akka dhageeffatamuuf jaalatamu hamma hiyeessitee addunyaan geetteerti. Sagalee addaatiin weelluuwwan gumaachiteerti. Badhaasa addunyaa yuuneeskoo fi badhaasota garaagaraa gonfatteerti. Uumuu Saangaariin yeroo hunda hawaasa ishee jaalatuu fi aadaa keessatti guddattetti deebitee jiraachuu filatti. የአፍሪካ ሙዚቃ ጥለት የዓለም መድረክ ውበት የሆነችው የሪፐብሊክ ኦፍ ማሊ ኦሞ ሳንጋሬ የራማከና ሪፐብሊክ ኦፍ ማሊ ራ ኦሞ ሳንጋሬ ሊና ድበርቶ ተረገው በላለፈቹዳን ወሉሼትን ሄዱ ከኖጀት ኩላ ሙዚቃ አፍሪካት ኦሞ ሳንጋሬ Merci beaucoup. Thank you so much. I'm so happy. Hedduu galatoomaa. Baay'ee gammadeera. Badhaafni kun yaadannoo biyya koo akkan jaaladhuu fi dubartoota addunyaarra jiran hundaafuu haa ta'u. This hour at my country, Mali. Thank you very much. Hedduu galatoome. Namoota beekamoo akkasii waltajjii kanarratti arguun nu gammachiisa. Mee maqaa keetii fi eessarraa akka dhufte daawwattoota keenya. Okay, my name is Umu Sangare. I'm from Mali. Maqaan kiyya Uumuu Saangaarii jedhama. Maali irraan dhufe.
Itoophiyaa dhufuu kiyyatti gammadeera. Itoophiyaa keessatti deeggartootaa fi dhaggeeffattoota hedduu qabaachuu koos argeera. Mee sirna badhaasaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru kana haala kamiin ibsita? But this hour is very important for me. Badhaasni kun anaaf baay'ee barbaachisaadha. Artiistota Afrikaa jajjabeessuufis badhaasa gaariidha. Badhaafamuu koottis gammachuun koo guddaadha. Badhaasota hedduu akka addunyaatti argadheera. Kan ardii Afrikaa keessatti qophaa'e kun garuu anaaf addadha. Many arwar in the world. But arwar in my country in Africa, it's very important for me. Magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee akkamitti argite? Capital city of Ethiopia. How was it? When I see first time yesterday when I came I see Addis, I can't believe. I say wow. Yeroon argu kaleessa naannee Finfinnee daawwadheetti amanuu dadhabe. Waan jedhu wallaale. Wow. New York moo eessan jira jedhee gaafataan ture. Finfinneen jijjiiramtee jirti. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Afrikaa hundatu bareedina Finfinneetti gammachuu isaa ibsachaa jira. Baga gammaddan warri Finfinnee. Baay'ee hedduu hawwattuu magaalaa ajaa'ibaa taatetti. Waamaa miti. Thank you very much. You're welcome. Akka dhangaatti kabaja muuziqaaf qaba. Uffannaan isaa eenyummaa isaa dubbata. Nama tapha danda'u. Ajaa'iba hammayyummaa isaa. Waggaa 6tti Walaayittaa bahe. Deebi'ee immoo ambaasaaddara Walaayittaa ta'a jedhee namni isa tilmaamee hin jiru. Muuziqaa Walaayittaa ogummaan miseensee kan beeksise isa. Mootii beez gitaarii Itoophiyaa waltajjii addunyaa irratti kan beeksise. Jarri adaadiin fajjanii kan daawwatan. Zawduu Baqqalaa. Zawduu Baqqalaa. Weellisaaf artistii cimaa Walaayittaati. Bara kana badhaasa Odaa Marsaa saglaffaa irratti badhaafamaa umrii guutuu ta'uudhaan fudhachuudhaaf jedha. እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እናንተንም አከብራለሁ። Jalqabaa baga gammadde. Kora buru ደስ ያለ Badhaasa Odaa saglaffaa irratti badhaafamtee jirta. Maaltu si dhaga'ame? ዋው በጣም ዋው baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Adaan nan mul'adha. Hojiif yeroo dhamaanuu adaan ni mul'adha. Adaan namni nu daawwata. Hojiin hojjetaa jirru. Adaa gaariidha. Kun immoo waan gaarii biraatiif nu kaadhima. Miira ajaa'ibaatu natti dhagahame. አንተ ድምፃዊ ብቻ አይደለም። Ati weellisaa qofaa miti. Beez gitaaras sirnaan taphatta. Beekumsa muuziqaas ni qabda. Abbaa ogummaa lamaa ta'uun kee maal si fayyade? እንደ ሙዚቀኛነት በጣም ጥሩ ነገር ነው። Akka muuziqeessaatti waan gaariidha. Muuziqeessaas weellisaas ta'uun waan hedduu na fayyadeera. Meeshaa muuziqaa danda'anii weellisaa ta'anii taphachuun immoo muuziqaa waliin dhalachuu gaafata. Kennaa akkasii waaqumatu namaaf kenna. Dhamaatee yaaltees immoo galma barbaadde gahuu dandeetta. ማግኘት ትችላለህ። በመድረኩ ላይ ስንሰማ መዓት ዓመታትን ነው በዚህ Bara dheeraa waltajjii irratti hojii muuziqaa hojjechuun beekamta. Kanaan maal argadheera jettee yaadda? Namni yoo na galateeffatu argeera. ሰው ሲያመሰግነኝ አይቻለሁ። Badhaasaaf beekamtiin akkasii artistoota haala kamiin gargaara jettee amanta? እንስፋፉስ ከማን ምን ይጠበቃል ትላለህ? በጣም እንደዚህ አይነት ነገር ለአርቲስቱ በጣም ትልቅ እገዛ ያደርጋል። Baay'ee gargaarsa guddaa qaba. Keessattuu artistoota sabaaf sablammii garaagaraa akka kiyyaa kanaa fi hiikaa guddaa qabaata. Akka daawwatamnus nuuf mirkaneessa. Nuti namoonni ogommicha keessa jirrus jabaannee hojjechuu qabna. Hojii keenyaas baasuudhaaf bu'aa bayii hedduu ceena waan ta'eef gargaaramus qabna. Uummannis aartii kanneen karaa hundaanii deeggaruu qaba. Kanan jechuu barbaada. ህዝቡም ድጋፍ ያስፈልጋል። Baga gammadde. Siif gammadeera. Anis gammadeera. Hedduu galatooma. በጣም አመሰግናቸዋለሁ። So much to see, we did not want to see. Beautiful
Maqaa keetii eessarraa akka dhufte? Sydney Solomon from Shashamane. Really? Yes. On what type of Damee aartii kam keessatti hirmaannaan kee? Reggae music. Reggae music. Damee muuziqaa reegee keessaati. Jamaayikaa irraa aadaa muuziqaa kana qabannee dhufne. Muuziqaa reegee tokko naaf jechuu dandeettaa? Muuziqaa reegee tokko. Shashamane, we love Shashamane. Shashamane on my mind. Shashamane, peace of mind. Shashamane all the time. It will give the artist the opportunity to Artistoonni karaa miidiyaalee idil addunyaatiin waltajjii addunyaa irratti of beeksisaniif carraa guddaa bana. Kun bal'inaan itti fufuu qaba. Keessattuu artistoota Oromiyaa keessa jiraniif carraan akkasii mijachuu qaba jedhee yaada. Dirqama itti fufuu qaba malee an gama kootiin kana nan deeggera. Okay, your name? Misgaanaa'ee Siidnii jedhama. Shaashamannee Itoophiyaa irraa dhufe. Afaan Amaaraa yookiin afaan Oromoo dubbachuu dandeettaa? I can speak Amharic. Afaan Amaaraa nan dubbadha. Afaan Oromoo garuu barachaan jira. As dhufuu kootti baay'ee gammadeera. Akkam jirtu maqaan kiyyaa Misgaanaa'ee Siidnii jedhama. Shashamannee irraan dhufe. I feel really honored to be here. Aartii keessatti hirmaannaa qabdaa? Eeyyee ani weelliftuu dhaloota lammaffaa Impeerer Maajestii ta'uuf hojiirra jira. Maqaa kee natti himi. Maqaan kiyyaa Yaaqoob Sidinii Salamooniin jedhama. Shaashamannee irraa. Are you entertaining? Are you happy? It's very good. So stylish. Baay'ee gaariidha. Nama gammachiisa. Nice, yeah. Nice. Nice to meet you people. Really. Baay'een isaanii bifaanis sagaleenis adeeroo Alii Birraan wal fakkeessu. Geerrarsi mallattoo isaati. Ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii jechaa tokkummaa labseera. Mootii waltajjiiti. Sirba Iyyaaseen bakka garaa isaa ga'eera. Boca addabaabawoota irraa darga goree laphee ofii nama dhageeffatudha. Fakkeessuun hin taatuufi. Of ta'uun guddummaadha jedhee amana. Nama tasgabbaa fi boruu isaa fageessee yaadudha. Akka yerootti osoo hin taane akka namaatti bula. Tasgabbiin mindaa isaati. Namoonni dhiyeenyatti isa beekan safuu qaba jedhuun. Umrii daa'imummaatti maatii isaa du'aan dhabe. Firaa fi hiriyoota biratti kan guddate dhalataa Dambidolloo isa qorsoo yookiin akaayii gurguru san abjuu dhaabbata daa'imman maatii hin qabne hundeessuu qaba. Waggoota 35 oliif akka jaalatametti kan jiraate. Aadaa tokkummaa seenaa fi eenyummaa sabaa kan calaqqisiise Geetaachoo Hayilamaariyaam. Hameen kan ittiin tolle zannaacii Geetaachoo Hayilamaariyaam Tuufaa. Geetaachoo Hayilamaariyaam Tuufaa, le légendaire, l'incroyable, le plus grand chanteur qui a inscrit son nom dans l'histoire. Kan kanaan nu dhaqqabsiise Waaqayyoon galatu waan na filattaniifis waan badhaasa kanaan naga'eefis galanni isaa ta'u dachaa maatii koo waliin isin galateeffannaa. Boontuu koo haadha warraa koo akkasumas nan galateeffadhaa. Obboleeyyan koo abboolii kiyya galatoomaa naa jiraadhaa isinin jaalladhaa horaa bulaa deebana. Hayyee baga gammadanii kabajamaa aartistii keenya Geetaachoo mee maaltu isinit dhagahame badhaasa kana? Gaariidha waan namatti tolu yaadatamuu kiyyaafis filatamuu kiyyaafis baay'ee gammachuun natti dhagahame. Namni seenaa hojjete badee nafu, seenaanis badee nafu, dhugaanis badee nafu, dhugaa ibsa boriif abdii sii ta'a. Lammaffaa abjuu keetiif hiikoo argatta. Itoo hojjetu yaadannoo kan nabe yaadataa kan nabe. Kaka'umsa uumaa caalaa. Kanaafuu baay'ee gammachuun natti dhagahame, baay'ee namatti tola. Dhalootaafis kan bor dhufuufis abdii ta'a. Biyyattii kanaafis guddina saffisiisuu irratti akka Afrikaattis akka biyya keenyaattis
akka maatiittis akka hawaatittis abdii guddinaati. Obsan buluu jedhan. Yoo obsite waan baay'ee argachuu dandeessa. Karri jannataa yoo obsite malee si hin banamu. Waaqayyo immoo obsaa wajjin jira. Firiin obsaa baay'ee bal'oodha. Baay'ee guddina. Ulfina qaba. Kanaafuu obsa keessa argachuu jira malee dhabuun hin jiru. Biyyoota Afrikaa 14 irraati kan artistoonni buleeyyiin badhaafamaa jiran. Walooma uumuu wajjin Afrikaa tokkoomsuu wajjin wal qabatee aartiin humna akkamii qaba jettanii? Aartiin baay'ee humna guddaa qaba. Humna ajaa'ibaati kan inni qabu yoo itti fayyadamne, yoo wal jaalalaan hundeessine, yoo hundee keenya gabbisne, yoo ilaalcha tokko nu godhu qabaanne fuulduratti nu deemsisuu danda'a. Karaa gaarii qabannaan, karra gaarii qabannaan duroomuudhaafis, argachuudhaafis, qabachuudhaafis, qubachuudhaafis, biyya ijaaruufis, biyya guddisuufis, sadarkaa oliitti ol qabuufis aartiin waan guddaa qaba. Akka Afrikaattis waan guddaa qabna. Bu'aan isaa bal'oodha jedhee tayyaadha. Magaalaa bareedduu akkasii qabaachuun keenya akka Itoophiyaatti Afrikaatti beeksisuu, addunyatti beeksisuu wajjin wal qabatee bu'aa akkamii qabaa? Kana immoo akkamiin kunuunfachuu qabna jettanii yaaddu? Kana kunuunfachuun egaa eegumsaani. Wal eeguu qabna, waliif eeguu qabna. Warra biyya diigutu hin ta'in warra biyya ijaaru ta'uu qabna. Kanaafuu fuulduratti deemuudhaafi wal gargaarsaan dabootti yaafannee, guuzatti baafannee, wal waammannee akkanattiin guddina isaa ibsuu dandeenya. Addunyaa kanarrattis turizimii bal'ina, turizimii guddina, turizimii sadarkaa ol qabu ijaaruun ni danda'ama. Kanaafuu wal gargaarsaaf wal jaalala keessa tokkummaa keessa jirti sun. Dhaloonni isaa Sooddo. Ka'umsi muuziqaa isaa Abinat Aggunaafar. Karra gaazexeessummaattis goree beeka. Yeroo tokko walaleessaa, yeroo kaan shubbisaa, amma immoo weellisaa, hundeessaa baandii Kiristaanee, bakka bu'aa argaa badhaasoo, Hoosee Baassaan mallattoo isaati. Cidhatti kabaja hora, misirroota eebbisa, jaarsa biyyaati. Qabiyyeewwan hedduu sirba isaa keessatti kaaseera. Waggoota 30 aadaa isaa beeksisaa kan ture weellisaa gameessa aadaa Kiristaanee Tsaggaayee Simee. weellisaa afaan Guraageetii bagattiin isin gee baga gammaddanii baga milkooftan. Dhibeenyaa Tsaggaa Barakat istaachuu. Umurii dheertuu ogummaa fi qabeenya isiniif haa kennu. Biyya koo Itoophiyaa nagaa haa taasisu. Nagaa fi jaalalaan yoo walitti dhufnu bareedna waan ta'eef yaa Waaqi Itoophiyaa eebbisi. Galatoomaa ulfaadhaa. Obbolummaa walitti dhufeennaa fi tokkummaa Itoophiyaanotaa ibsuu waliin wal qabatee hoo akkamitti ilaala? Baay'ee malee. Ani amma hojiiwwan koo irra darbee aartistoota hedduuf hojjedhee kenneera. Aniyyuu aadaa biyya koo irratti gara afaanota 7-8 weellisee jira. Dhimmoonni ani irratti weellisaa ture anumayyuu na si'eessu. Keessattuu tokkummaa irratti, jaalala irratti, walitti dhufeenya aadaa keessa jiruun ibse waan ta'eef hedduu na gammachiisa. Har'a kan badhaasa kanaan na geesse kanuma natti fakkaata. Waan gaarii yoo hojjette yoomiyyuu badhaasni waan hin oolle waan ta'eef tokkoffaa Waaqni umurii kennee si badhaasa. Jaalala namaatiin si badhaasa. Kabaja guddaa Afrikaanota bebbeekamoo jedduutti nama badhaasa. Kuni waan baay'ee na gammachiisedha. Hundumaafuu Waaqni biyya keenya haa eebbisu. እንደምናየው እንግዲህ akkuma argaa jirru badhaasa Odaa saglaffaan namoonni hedduun gammadaniiru. Badhaasichi akka Afrikaatti bal'ataa jira. Wanni akkasii Itoophiyaa beeksisuu hojii wal qabatee akkamitti ibsita? Si ajaa'iba! Itoophiyaan barra Afrikaa caalti. Baay'ina aadaa garaagaraatiin, gara ogummaatiin waan tasuma nama hin nuffisiisne qabdi. Waan qabdu haala gaariin qabannee osoo achi baane waan caalutu jira. Isumattiin baanen immoo Afrikaanota waliin yoo raawwannu waan sirriitti Afrikaa irra darbee addunyaa irratti nu beeksisuudha. Baga geessan, baga geenye, baga waliin geenye. Badhaasa arganne kanas hawaasni Guraagee Itoophiyaatti argamtanii fi addunyaa hundatti argamtan baga gammanne. Badhaasa itti aanunis nuun haa ga'u. ኢትዮጵያ 20ኛ የብሔር ብሔረሰቦችን ባከበረች Sirni kun kan gaggeeffame barii kabaja ayyaana sabaaf sablammoota Itoophiyaa marsaa 20ffaa waan ta'eef akka nama afaanota hedduu weellisu tokkootti mee afaan Guraageetiin baga geettan naaf jedhi. እንኳን ማሰላንህም እንኳን ማሰናናሁ እግዚአብሔር ያብልህ እግዚአብሔር ያብክም
ለዚህ ለሰላነ አጭበጨብኩም ለዚህ ላሰላህሙኝ በመላው ኢትዮጵያውያን ያለህም ጉራጌ ሰቦች ለዚህ አሰላሙኝም እግዚአብሔር አብግሊ ዚም ሽልማት የደሙት ኬር ያጋኘና ነጋን ሀገው እምብርቱን ፈያት ፎያጁ ልብገዋን በባሉት ይብራጁ Hayyee kabajamtoota daawwattoota AMN Plus akkuma daawwachaa turtanigaa badhaasnii fi beekamtiin Odaa Award saglaffaan haala ho'aadhaan sirna ajaa'ibsiisaa ta'een biyyoonni Afrikaa 14 irratti hirmaatanii artistoonni ciccimoon biyyoota adda addaa irratti hirmaachuudhaan akkasumas immoo biyya keenya sabaaf sablammoonni adda addaa irratti hirmaachuudhaan badhaasa kana fudhatanii jiranii badhaasa kana irratti gaagammachuu isaanii akkuma isin daawwachiisaa turre haala adda addaatiin ibsaa turanii keessumattuu Oomo Sangaarii artistiin jedhamtu artistiin beekamtuun akka Afrikaatti beekamtu kuni sirba aadaa fi hawaasa maalii ibsuu danda'u sirbuudhaan beekamtu tuni dhimma Finfinnee irratti yaanni isiin kaafte Finfinneen biyya ajaa'ibaa taatee jirti. Magaalota Afrikaatiif kan fakkeenya ta'uu dandeessee fi muuxannoo gaggaarii biyyoonni Afrikaa magaalonni Afrikaa irraa hirachuu yookiin ammoo qoodamuu danda'an akka taateedha kan kaasaa turte. Afrikaan egaa Itoophiyaa fakkaatti. Itoophiyaan immoo Finfinnee fakkaatti. Finfinneen yeroo ammaa immoo biyya Afrikaa jedhamtuyyuu waamsisuu keessatti gaheen isiin taphachaa jirtu guddaa fi olaanaadha kan jedhudha. Yaanni isheen kaasaa turte. Akkasuma artistoonni biyya keessaa fi biyyoota alaa nuti hanga ammaa dubbisaa turreesi guddummaa Itoophiyaa guddina magaalaa Finfinneetii fi jijjiirama isiin amma qabdu akkasumas immoo badhaasonni akkasii guddina aartii biyya keenya obbolummaa cimsuu wajjin Afrikaa tokko taate Afrikaa yaadaa fi ilaalcha kallattii tokko qabdu uumuu keessatti artistoonnii fi aartiin gahee guddaa qabu. Kana irratti immoo badhaasonni akkasii giddugaloonni akkasii baay'achuu qabu. Qaamonni kana deeggaran kana irratti hojjetan artistoonni mootummoonni biyyoota Afrikaas waan kana irratti utoo hojjetanii Afrikaa tokkoomsuu irratti gaheen isaa guddaa akka ta'edha kan kaasanii. Egaa qophiin ogaartii keenyaarraas egaa kana irratti xiyyeeffachuudhaan badhaasa Odaa Award saglaffaa isin biraan gahaa ture kanaan goolabuudhaaf dirqamee jira kan isin wajjin ture Anjiinanus Waaqooti bohara bashannanaa hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turuu keessaniif hedduu galatooma hanga torban olii deebinutti immoo hora bulaa deebanaa ulfaadhaa isiniin jenna.